Sagalee samii uumee ofii samiirra taa'u. Sagalee dachee dhaabee uuma dacheerra kaa'u. Uumaa bubbee lolaasu sagalee qilleensarraa. Uumaa uumee kan ta'e hunda gararraa. Uumaa gidduu kaa'e ta'iiwwan lafaaf samii. Uumaa uumee waan hin jirrerraa waan jiran. Sagalee. Abboomaa abboome abbaa faadha addunyaa kan jireenya hundaaf kenne ofii ta'ee hundee jireenyaa. Sagalee dukkana uumee dukkana ifaan tamsaasu. Uumaa urjoota uumee aduu ija godhee baasu. Sagaleen sagaloomsee sagaleen sagaleessu. Sagalee tokkoon kan bade kamuu qixeessu. Sagalee addaa. Sagalee abidda uumee samii dhidhima galchu. Sagaleen tokkoon dachee sagal galgalchu. Sagalee tokkoon hundee addunyaa raase. Dubbii afaansaa tokkoon kan galaan addaan baase. Sagalee humna addaa humna hundee hurgufuuf. Hundumtuu isaaf kufee jilbeebbiin kan gugguufuuf. Wanti isaan dhaabame raawwatee tasan kufu. Inni rakkoo ilmaan namaa hundaa hudheef isatu furmaata. Hunduu jaaldates jibbees abboommi isaan jiraata. Kanaaf rakkoo rakkisaa dhufee amma malee duraasu. Qalbiif yaada keenya kan adda facaasu. Humna diina hamaa kan jiruu namaa goolu. Qalbii namaa figginsee kan waciitii yaaddootti affeeluuf. Hundumaaf abbaan furmaataa kan ta'e sagalee hundee jireenyaa. Sagaleen haa sochoonu humna inni nuuf kennuun rakkoo kamuu diiguu furuu kutuu muruus ni dandeenya. Adoolessa 12 bara 6414 akka lakkoofsa Oromootti Iyyaasuu Tarrafaa Faayisaati. Oodii miidiyaa like, share, subscribe godha. Gulaalaaf Daayireektar Suur-Sagalee Paaster Dandanaa Margaati.